Hayyee jirra jirtu hordoftoota keenya. Egaa akkuma beekamu faayidaan bishaanii yeroo hedduu dheebuu nama baasuudhaaf kan itti fayyadamu jechuudha. Biqilootas ta'ee bineeldota namoonni kan itti fayyadaman dheebuu ba'uu fi ta'us garuu bishaan nuti har'a qabannee isin dhiyaanne tokko bishaan dheebuu cinaatti beelallee nama baasuuf fayyadu tokko qabannee isin dhiyaanne. Dhugatti bishaan kuni dheebuu fi beela nama baasuu cinaatti illee dhukkuboota garaagaraatiif illee qoricha yookaan dawaa akka ta'etti bishaan beekamudha jechuudha. Dhukkuboota garaagaraa fayyisuuf illee bishaan ooludha jechuudha. Egaa dheebuus nama baasuu akkasumatti illee qoricha dhukkuboota garaagaraa ta'uu isaa jechaan qofa yookaan kallattii faalaasii amantii qofaan osoo hin taane qorannoon illee irratti gaggeeffamee kan mirkanaa'e jechuudha. Dabalataan immoo dhukkuboota garaagaraa fayyisuu isaa kana cinaatti qorannoon akka agarsiisutti bishaanni kun keemikaala qaama namaaf barbaachisu akka bishaan kanneen biroo jechuudha warshaa keessatti itti dabalamee kan dhiyaatu osoo hin taane keemikaaluma silaa dhala namaatiif barbaachisu sanuu of keessaa akka qabudha jechuudha. Hanga barbaachisaa ta'e wajjin bishaan warshaa keessatti keemikaala namaaf fayyadu hanga barbaachisu wajjin itti dabalama. Ta'us garuu bishaan kun uumamumaan hanga dhala namaatiif barbaachisu keemikaalota dhala namaatiif barbaachisu kan of keessaa qabu jechuudha. Egaa bishaanni kun bishaan Zamzam jedhama. Biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Makkaatti kan argamu yoo ta'u hordoftoota amantaa musliimaa biratti bishaan kun bakka guddaa qaba. Bishaanni kun akkuma hordoftoota amantaa musliimaa biratti iddoo guddaa qabu saayintistoota addunyaa biratti illee beekamtii guddaa argachuudhaani bishaan qulqullina gaarii akkasumatti illee fayyummaa dhala namaatiif barbaachisu ta'uudhaan filatame jechuudha. Egaa bishaanni kun boolla bishaan Zamzam kun jechuudha iddoo qulqulluu mana Rabbii Kaabaa irraa gara bahaatti meetira 20 fagaatee kan argamu yoo ta'u gadi fageenya meetira 30.5 kan qabuu fi bal'ina meetira 1.6 hanga 2.6 meetira kan qabudha jechuudha. Kan nama ajaa'ibu immoo biyya Ameerikaa keessatti seera tokko jira. Seerri sunis dhangala'aa fi fuduraalee biyya biroo irraa seenan namni dhuunfaa qabatee gara Ameerikaa seenuu hin danda'u. Seerri kun ni dhoorka jechuudha. Addatti garuu kan nama ajaa'ibu namni kamiyyuu bishaan Zamzam yoo ta'e qabatee gara Ameerikaa seenuu akka danda'u kaasa jechuudha. Seerri kun dhugatti hangam bishaan kun barbaachisaa fi bishaan ajaa'iba akka ta'e namatti agarsiisa. Bishaanuma kabiraatu yoo ta'e dhangala'aa ka barbaadame yoo ta'e bishaan kabiraa qabattee seenuu hin dandeessu Ameerikaa keessa jechuudha. Bishaanuma biyyoota biraa keessa jiran jechuudha. Garuu bishaan kana bishaan Zamzam kana namni dhuunfaas qabatee gara biyyattiitti seenuu danda'a. Keessattuu hujjaajooti hordoftoonni amantii musliimaa wayita sirna hajjiitiif gara Saawud Arabiyaa gara Makkaa deemanii namoota manatti hafaniif dhukkubsataa faadhaaf illee namoota barbaadaniif fidanii wayita gara biyyaatti seenan seerri Ameerikaan baastee kun ni hayyamaafi jechuudha bishaan kana. Egaa dhugumatti bishaan kun hangam bishaan gaarii akka ta'e namatti mul'isa. Ulfaadhaa galatooma waan hordoftaniif.